شوف بعدين بركة يا جي رمضانا قم شول عن زمن كدما ندبان كابا خفابا هادها تكما جباني إهنجي فنوه أنت إن يوم اللي إراهنا يا ولي قلي إهنجي فنوه أنت إن يوم اللي جرجرتو إجولي ولو باتيت مركز جرتو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نقاد جرتو بكم جرتني تنقى ربي كيسن وفجرات داكن أرقاد أجيتيو دي فنو غري جرما جولي بياتي حجرا بركم تقوفي دبا فري فرتمي تقو باتي رمضانا كل أشان قويا جماعتاتي أنساقنتا قبيسي كنسني دي السوسي دبدو أحمدين sagantaa keenya guyyaa har'aa waa'ee markaz al-hikmaa walloo magaalaa baateetti ijaaramuuf jiru ilaalchise gabaasa of harkaa qabuun isiniif maana waliin turam. Koree hojii raawwachiistuu markazaa kan ta'e Abdugaaddisoo bilbila harkaatiin dubbiseen jiraana waliin turam. Aloo, salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam nagaa. Alhamdulillah, akkami Abu Khalid? Alhamdulillah, akkami eenyu asinde? Sayyid Abduuti. Abduu Gaaddisoo? Eh. Sayyid Abdallaan jettu boonya ta'e maaltu wanaange? Waa'ee markaza baatee san waa tokko mee eessa gahee gaafachuufan ture. Maskiinii baay'ee sun warri sun kaleessuma goonee turre. Kaleessuma goonee gaafannee turre isaan walii qabamanii wanni kun keessi karaa fi akka waraqaa amma har'aa inni gaafa goonuwwan haadhiin goonee ture miliisa. Amma maqaan isaa maqaa masjidaatiin amma daawwitii waan dhufee jiruuf. Maqaan isaa madarasaa irraa gara masjidaa godhamee. Jechuun gaafa duraan gaafa nu barnu inni isa qofoorre malee gabaree irraa binni isa qofoorre kuma takkaasaa malee barre. Humna goonee hojjennu ni fijiisan. Amma ni karaa daawwitii godha dhufee laateen maqaa isaanii ban birwaa isaan hin beekanii. Haayee. Karaa fi jedhis immoo loltuu biraanis immoo waan neefa jira. Karaa fi isaan waliin bu'annee kalee abdee jiru waliin dubbannee kantiibaa jiru waliin dubbannee irraa. Isaan egaa duraadhaa waan turre abdeen immoo amma barana kan dhufe waan turre. Waliin dubbannee hamuraan kan isin gargaare banaa waan jiru waraqaa isin kennaa akka isaan kanas immoo karaa amma dura buusaa karaa nu kennaannee turre gartee kan dura loltuun akka deerte miti. Federaala wajjin isaan karaa irratti kan wanni federaalli asii manneedha achi ture. Karum gubbaatu hambara isaan wanni gaafa siyaasni goonee barni lafa gabaree waan deessa jennee kan hojjenne malee bara humnaa hojjenne bara sagaa hojjennu. Inshallah rabbeessin haa gargaaruuti. Isaanii wajjin akka karaas ni kennamu amma wahii walii galtee argattanii. Mara wateera bar masgiidni amma masgiidni dhufeera bara isaanitti gaafa lafaan ooluusa walii galee dhawee sirrii dhiisa. Bilaan haaromii beekidha amma bilaan sanii amma masgiida qabanii dhufeeyanii. Immoo goorotaa fi kanaaf immoo ijoollee warri jamaas immoo nu qabdee itti soddoo waraqaa nu baasaanneeni. Haayee. Abdeen kana gaamma warra marqaa waliin dubbadhee kan tiivichi kana isin gargaaru jedhee kareessu nu diinata kareessu. Inshallah rabbiin gaasni haasaa ka'uuti. Abbaan lafaa hoo maallaqa naa kaffalaa lafi kiyya jedhee jedhamu ture mee inni hoo saajjii waan haasoftan qabdanii? Warra lafaatiin horii guddaa kaffalleedha kan dura warqam. Akkanaadha. Lafichi bargamii guddaan isaa kan uummataa ture miti. Gaafa duraatu bare isaan ajjin mootummaa gaafa ijoolleen goora kan hojjedhaa gaafa bilbilan bara warra mootummaa gaafa isaan goorichuma taa'ee ture bilaan biraa qabate goorichini. Ajeelucha ajjiin warra mootummaa jedhu waan taane isa hojii walii galleetti amma dumataatiif warra oroobii walii gaasii hojjedhaan hojjetanii bara kan dha'uun sanii. Akkasitti malee warra abbaa lafaatii kaffaltanii raataniittanii ree walii galtaniittan. Waa kaffallee har'aannee fi. Raanne. Lafa guddaa waan ta'eef waa raanne gara 700 amma kaffallee amma masaallee hin qabu nan kiyyimu. Gara horii guddaa waan miliyoonii ol kan walii gallee dubara. Akkana miliyoonii olitti walii galtanii. Guddaa abbaa lafichaa nama 3 isaanii. Hayyee. San immoo isaa walii gala akkasiin walaatiin
أنا هم كفلتين كفلوا عن كم نقدر نوري أجمعين كفل النيني إذا أتحرم نزان روما لقي فيزان كفل باتني وجنة برز إذا ما كان يجي وجنة ماله يا فيزان موتما زي مكان موتما إنسوليشن جاب سر اللي يسوري مو كان يجي دو وجنة برز داعيني ثورة كان الله نيا إن شاء الله ربنا سنهلا في سوس نجار جاروا في شراء جواد أنه هي سموه هم مجال كابو ملايو مني چالاتي ديگرسان گونه نيت هنجرا كنا ما إجنا را وتلا بنا ما جمسا كفاية جمسا كلو ملايو هم تقول أمره يا مكان زمان مكان لما ديوان بسجل فما وفرده راسي يا ما رأس أنا ملايو بسيرة بلان سات بسيرة مسجد يعرفه وفيران موسم بوده مكان أبان باسلو عشان يبان وري موتوم على مو مكان عبدالله اللي كان تيجي جالس كينيا في جانب بكساني قولي كان أكثر شيء بوا كم خلاص إن شاء الله يه سرابين سنجد بسوقاتي بلشا مسجد قدا شيخ عمر يحيى وإي مركز الحكمة را هجم أكا كوبا كبان وإراو دي فدين جرام الو السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام نوت شيخ مورناችሁ? ማን ነው አንተ? እኔ ሰይድ እባላለሁ ከሳውዲ ነው የምደውልላችሁ። እንዴት ናችሁ? ጥሩማ ሳውዲ ነውና ወኮ ሶላት ላይ ነበር እንዳጋጣሚ ደግሞ ግን እንዳይበዛብህ እሺ ነው ችግር የለም። ትንሽ አማርኛ ስለምሰባበር ለቋንቋው ይቅርታ እየጠየቅኩኝ አራራኮን እንጂ ወራማኛ ብትናገር ችግር የለም እኮ በሚመች ያርጋው ሸይ እምቤክተኒ ዳፋን ኦሮሞ ኮን እንጂ አብሽር ራካሽ ወማይ መርከዝ ባቴ ተካ ኢላልቲሴ ወይን ነው ተካ ስንጋፋቹ ፈንቱሬ ማሊኒ ዳፊ ከማል ያኒ ሜ ሀገም ወልቁባ ቀባት ወልቁባ ቀብደን ጀቹ ማፊ ያኒ ኮሬ ወረ መርከዛ ወሊ ማማቸም ያው ከመንግስት በኩል ያለውን አንዳንድ የምናስተካክለው ነገር ነበር። ይሄ ነገር የገባ ጊዜ ወኒ አቋርጠው ሌላ ሰው ነው አሁን ያሉት መስሪያ ቤቱ ለምን እንዳለ ያለው መርከዝ ያው እንዳለና ያው ለሻብዱ ኮሚቴዎቹ ደህና አዎ እኔም እንቅስቃሴው ደህና ያው ትንሽ ህጋዊ መንገዱን የመክፈትና ምናምን ትንሽ ፌደራሎች ጋር አለ ጉዳይ አለ ያንን እንፈታዋለን ብለው እሱን ያዳመጥን ስንል ይሄ ነገር መጣ ሁሉም ማስረስታል ሌላ ነገር ችግር የለውም እኮ ያ አዎ ነው ያው ወልቁባ ቀብደረ ወልተባበርታን አረ ዋጅብ ከኛ ምን ይሁን ዋጅብ ከኛ የወረ ወነትስ ወሬ እኛ ውጪ ያለን ያው ጉጉት መርከዝ እንዴትና እኛ ጋር የለም ምናምን ያልን ስላለን አብሽሮ አሁን ወቅቱ አሁን ያማ ተጀምሮ ተደልድሏል የቀረውም እንጨርሳለን ብለን እንዳለን ያው ዞሮ ተይዟል በካርታም በሁሉም ተይዟል ሽግር የለም ኢንሻአላህ አቂባው ያምራ ብለን ነው ረጃ ተስተካከልና ኢንሻአላህ ይሆነ አሁን የዚህ ሙሽኪላ ወቅት الحاضر يعني አሁን ያለው ወቅታዊ የሆነ ነገር ይዞር ነው እንጂ ሁላችንና ግዴታችን አይቀርም በየሰበሰብን እናግዛቸዋለን እናንተም ተባበሩ አረ ስራችን አይደለም እንደኛ በር አብሽረን ተገኝና በር ከምሴና ሰንበቴ ትንሿ ከተማ እንኳን አላችሁ እኛ ጋር እንዴት አልኖረ ብለን ነው እኛም እንትን እኔ ጥሩ ነው አሳበኩም ኢንሻአላህ አላህ አጅሩና አጅልካም በካላችሁ ኢንሻአላህ እዛችሁ አብሽሩ እኛም ኮርተናል በእናንተ ኮሌክቲቭናል ወደ ኋላ ነው ማሽር እሺ ከላሳየ ወራይ መገርፋይ ሲያት አያን ወረገርፋት ገርፋሳ ገርፋ ጋድሰው ቢያብዱ ጋድሰው ጋድሰው አርቡ እክተን يا سيد مرحبا جلسنا شرقة إن شاء الله يسلك يا بعدا أيه الفادا قلتوما رجسنا قرقارون برياب شرقة إن شاء الله أيه قالت مرحبا يا مرحبا وإي سيرك بسم مركز الحكماتي في دوكو بهارا كورونا فيروسي كان إلى الجسي كان تيبا مقالا باتي كان تيوبو عبدو اندرس الرا كرا بالبلاتين وان إيافت انقبا نولين ترام ألو السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله. Akkam nagaa jirtu? نجاة فيارة. Wala alhamdulillah. Akkam nagaa ijoolleen hundumaa biyyi? هندي نجاة مين؟ Wala alhamdulillah jajjabaattu. فيارة جلت ربي تسمبر. Ani Said Abduun jedhama. Waa'ee markaza baatee takkarraa gaafii hawaasa gaafachuufan ture. Koreen keenyas gara simbiraa akka dhufanii turan nuu himanii mee simbiraan hagam ni ta'eera. Wanni kaartaa fi filaanii maal akkas ayyama waan qabu turan siyaasa gaafachaa jirani. Mee akka ideemsootti ideemna kan jedhudha hojii kakattee eegaluudhaaf heera qabeessummaa isaa akka nuu mirkanaa'uu barbaannaa waan kan jedhu. Heera qabeessummaan isaa simbiraa himoo olii argachuu danda'a. Mee ijoollee warra agalgilootii hojii waliin dubbanna baalamoota wajjin sila wanni maaster pilaanii keessan galle ture masjida ta'ee amma masjidaan qabamee seeraa kan jedhu jira. Akkasitti taanaan heera qabeessa gochuudhaaf waa baay'ee wanni jiru. Bara isaanis rakkoon karaa amma gara federaalaarraan ol darbite tana akka nu eeyyamanii maal jechuu turanii. Amma achiinis yoo rarraawwatanii raata simbiraa san gaafachuu maa ture. Inshallah yaa waliin dubbanna eengadda dhufanii turan kaleessa moo kaleessa siyaasa dhufanii kalee eengadda dhufanii. Akka sibira dhufanii turan Abduu Gaaddisoo fa'aa dubbisan ture naa himanii turanii. Malee akkasanii inshallah rakkoon hin jiru dhimmuma keenya kun. Ayyaga masjidinas ka hunda keenyaati ayyaga galatoomii bulchaa keenya kantiibaa Abbo Abduu Diris. Inshallah aya rakkoon hin jiru aya galmaa'e. Inni keenya hoo amma magaalaa isa baateetti akkamiin qorachuu dandeessa moo gara Finfinnee ergita yoo namni takka dhukkuba milikaata kisiisan argate irratti argame. Erguudha malee wanni hin jiru. Isa safaruu fi waan kana yoo ta'e malee. Kamise yookaan naannoo zoonii ishii keenyatti hin banamne. Hin jiru. Yoo amma booda bakka Finfinneedha kan ergamaa jiru hamma nuyi nama tokko erginee turre wanni isaa firiin isaa negeetiifi waan hin argamne. Kamise naannoo jecha Finfinneedha eeggawan. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota garee jarmaa ijoollee biyyaa sagantaa kiyya asumatti xumuree nagayaannaaf turan. Biyya fi jechuun hamileedha. Biyya fi jechuun moraaleedha. Biyya fi jechuun qananiidha. Biyya fi jechuun hammattuudha. Isii dhabuun salphatuudha. Haa ol kaanuu xiqqaa.